Ayee galatooma akkam jirtan nagaa jirtanii fayyaa jirtu. Ramoo gara kanaan dhufne yaada kanaallee isumarra dhufe. Akkuma yaadattan torbanoota dabran kana baruulee dhedheeraa barreessaatiin ture. Baruuleen sun haala biyya keenyaa fi haala saba keenyaa irratti kan fuulleeffatanii fi uummanni yoo hubate faayidaa qabaachuu danda'an yaada jirurraa kan barraa'anii. Namoonni hedduunis naqunnamuudhaan gara sagaleetiin dhiyaachuus jaalatanii garuu immoo dhimmoota tokko tokko irratti keessattuu namoota siyaasaa keessatti hirmaannaa hin qabne sooshaal saayinsii keessatti hin jirreefillee ibsa barreeffamoota irratti ibsa kennuun faayidaa irra qabaa yaadni jedhu waan dhufeefi. Kanaaf har'a bifa leekchariitiin isinii dhiyeessuudhaaf murteessee akkuma guyyaa godhaa turre yeroo isintu murteeffate har'a teestii goone bifa leekchariitiin barreeffaman deengadda maxxanse waa'ee dhimma ulaa galaanaa irratti wal qabatee jiru irratti barreeffama sana gabaabaatti erga wal yaadachiifne booda itti aansee immoo akkaataa gaafilee isin biraa ka'antu jira. Gaafilee amma 10 ta'an funaaneen jira gara koomentiidhaan isin barreessitanii gaafilee saniif deebii kenna. San booda immoo performansiin irraa akkam akka ture egaa waliin mari'anne booda barreeffamni boruuftaan maxxanfamu jira. Barreeffama sirriitti illee bifa kanaan ibsa walii godhaa waliin mari'achaa deemnaa. Yaadni akeekni isaa takka kaayyoo waan kana godhu hubannaa walii kaasuu irratti kan fuulleeffateedha jechuudha. Egaa akkuma jedhe waggaa lamaaf ta'a Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu dhimma ulaa galaanaa ajandaa godhee dhiibaa ture. Jalqaba gara Somaalilaandiidhaan yaalame sunis bakka hin geenye. Saniyaas immoo gara Asab takkaahuu gara Eertiraa irratti kan fuulleeffatame ololli hedduu oowweeti kan deemaa jiru. Keessattuu haasaan torban dabre paarlaamaa irratti godhame ka miirri isaas hedduu ol ka'e ka ho'i isaas hedduu ol ka'e waan ta'eef deebiin gamaa gamanaa biyya keessa biyya alaatii Israa'elis dhufaa jiru kan ol ka'e waan ta'eef kanarratti yaada barreessina. Akkuma barreeffama keessatti agartanitti dubbiin ulaa galaanaa kun dubbii ijoo biyyaati. Ijoo istiraatejii biyya saniitii fi naannoo saniif hedduu murteessaadha. Wanni akka waan kanarratti sirriitti barreessuuf na kakaase Abiyyii fi dabballoonni mootummaa dhimma kana hedduu gama tokkoon ho'isanii gara kaaniin garuu akka dhimma salphaatti yeroo gabaabaa keessatti humna xiqqaadhaan injifannoo argachuu hin danda'amu irratti kan dhiyeessaa jiranii. Haasaa san keessatti olaaltan nuti uummanni Itoophiyaa miliyoona 130, Eertiraan miliyoona 3, Itoophiyaan waggaa tokko keessa miliyoona 3 dabalti yeroo gabaabaa keessatti irra facaanaa kan jedhan agarraa. Kun asaasan booda namootumaan tokko tokko hoggan gaafadhu namni gariin keessatti warri diyaasporaa jijjiiru kun tokko tokko vakeeshiniidhaaf Asab deemuudhaaf qophaa'uudhaaf yaadi hundi akka jiruun arge. Kanaaf mi'a fachaa xiqqoo wanni kun akka laaffisanii ilaalan kanaa miti. Laaffisanii ilaalanii yoo deeman taate balaan isaa akka biyyaattis akka sabaattis guddaa waan ta'uuf waan kana wal barsiisuu qabna kan jiru irraa kanatti deemnee jechuudha. Haalli kun hagamta akka laafaadha. Hagamta akka xaxamaadha. Humni Itoophiyaan amma keessa jirtu, haara Itoophiyaan amma keessa jirtu buufata doonii Asab humnaan qabachuudhaaf dhugumanii dandeessisaa eega jiru fuulleffannaa xiinxala kanaati jechuudha. Lola biyyoota lamaa egaa Itoophiyaan Asab humnaan qabachuudhaaf amma kabiideessaa jirutti humnaan qabachuudhaaf lola biyyoota lamaatu gaggeeffama. Lola Eertiraa fi Itoophiyaatu gaggeeffama. Lolli biyyoota lamaa keessaa kamtu mo'achuu danda'a? Lolli kun hagamta akka dheerachuu danda'a? Aarsaa hagamta akkas kafalchiisuu danda'a? Bu'aan isaa hoo maali jechuudhaaf ulaagaalee gurguddoo hedduu jira. San keessa warri gurguddaan 5 irratti fuulleffachuu dandeenya. Tokko jabina humna waraanaatii fi humna nageenyaa biyyootaati. Lammaffaan hiriiraa fi hariiroo waraanaa takkaa'uu guuza gamni lamaan baafachuu danda'u jechuudha. Guuza jechuun gama dhaladheetti jigii gama jiddu galeessa Oromiyaatti kan jedhamu kana jechuudha. Sadaffaan hamma deeggarsa hawaasummaa biyyoota lamaan san keessaa dhufuudha.
afraffaan immoo haala diinagdee yoggaa jennus guddina isaa akkasumas baasii biisuun baasuu jechuudha. Shanaffaan dhageettii dippiloomaasiiti. Yeroo murtaa'aa tokko keessatti yeroo ammaa fakkeenyaaf Itoophiyaan biyyoota ollaa weerartee waraanaan injifattee ulaa galaanaa san qabattee itti fayyadamuudhaaf wantoonni shanan kun guutamuu danda'uudha qaban jechuudha. Jabina waraanaa cimaa lolee mo'achuu danda'u. Guuza warra kaan irra wayyaa biyyoota ollaatii fi biyyoota biraatirraa guuza jabaa deeggarsa hawaasummaa uummata biyya ofii keessatti deeggarsa hawaasummaa cimaa haala diinagdee lola san baadhachuu danda'u akkasumas dhageettii dippiloomaasii dhiibbaa dippiloomaasii yookiin immoo firoota dippiloomaasii qabaachuudha barbaachisa jechuudha. Kanaaf dhimmoota shanan kana madaalleeti kan lolatti deemnu. Humna waraanaa irraa yoo kaanu taate raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Egaa lola kana kan geggeessu hunda caalaa raayyaa ittisa biyyaa ta'a. Raayyaan ittisa biyyaa takka makkalaakayaan takka naashinaal armiin Itoophiyaadha yeroo ammaatitti lola biyya ollaa tokko wajjin godhee lola biyya ollaa sanirraa takka sirna biyya ollaa san jijjiiree takka lafa takka irraa muratee qabatee turuu ka dandeessisu humna qabaa jennee olaalle kan qabu ka jirtudha. Maaliif tokko seenaa waggaa torbaati kan haasaa jiru. Waggaa torban irraa warri wayyaanee godaanee Abiy aangootti waggaa dhufu waraana warri wayyaanee jaarrate kan dhaale. Waraanni sun dantaa murna sanii bifa fayyaduun jaarame. Abiy dantaa isaatii bifa ta'uun haaromsuudhaaf waggaa tarkaanfii fudhatu tarkaanfiin inni fudhate kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Haardweerii qofa keessaa jijjiiree jechuudha. Qondaalota jeneraalotaa fi qondaalota adda addaa sabaan Tigree ta'an keessaa baasuu bira dabree hojiin riifoormii keessattuu imaammata isaa jijjiiruudha. Fi akeeka loltummaa indoctrination purpose of war wallolli sun waraani tokko loltuun tokko waggaa duula deemu waan du'ee ajjeesuuf qabaachuu danda'uudha qaba. Ideoloojii qabaachuu danda'uudha qaba. Eenyuufin du'aa kaayyoo kamiin deemsa ka jedhu kun haaromfamuu qaba. Yoo adattan gaa warri akka kiyya dulloomtan zabanee Ihaadeeg maaltu ture? Heera mootummaa tiksuu fi abiyyootaawi dimokiraasii tiksuu ture. Mee bakka jirtanitu gaafadha. Bara bilxiginnaa tana akeekni raayyaa ittisa biyyaa maali kan jedhu loltoonni kunuu sirriitti leenjiin hin kennamne jechuudha. Egaa raayyaa ittisa biyyaa leenjii gahaa haaromsa gahaa keessattuu bifa yaadaatiin imaammata gahaadhaan hin ijaaraminitu Abiy aangoo qabatee waggaa lama keessatti lola Tigraay seene. Lolli sun waraanni sun lola Tigraay seene torbaan lama keessatti injifannoo arganne haa jedhamu malee balaan dhufe akkuma yaadattan jarri gara lola riphee loltummaatti deebi'anii haleellaa geggeessaniin miidhaa hagammaa warri mootummaa kun amanuu hin dandeenyetu raayyaa ittisa biyyaa sanarra gahe. Keessattuu warra lolee lolchiisu warri sadarkaa mato alaqaa shaalaqaa irra jiru front line irratti lolchiisu mid level commanders jennuun kun namni xiqqaan hin dhumne jechuudha. Warri lolee lolchiisu kan waggaa 10 hamma 20 muuxannoo qabu achitti murruqte. Yeroo baay'ee taankii fi madfi achitti barbadaa'ee booji'ame ilaalla. San caalaa garuu warri lolchiisu warra sadarkaa shaamballii shaalaqaa jiru kana leenjisanii lolatti seensuudhaaf waggaa 15 waggaa 20 sanii ol fudhata. Kun miidhaa guddaa turre gahee jechuudha. Mo'amee Tigraay keessaa bahee olmoos sadarkaa Finfinnee dhufanirra gahee san booda lola marsaa dhumaarratti illee nama hedduutu miidhame. Raayyaa ittisa biyyaa bifa kanaan miidhaadhaaf saaxilametu deebi'ee immoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti lola keessa seene. Lolli Oromiyaa fi Amaaraa keessatti geggeeffame miidhaa biraa immoo fideef. Kunis maali? Akkuma beektan saboonni lamaan kunii fi naannoleen lamaan kun bakka lakkoofsi wayyabni raayyaa ittisa biyyaa irraa dhufe naannoo fi saboota lamaan kana keessaa. Wal waraansi waliini civil war naannolee lamaan kana keessatti godhamu loltuu kana
kana ajjeechaaf ka du'aa bira dabree saayikoolojikaalii rakkoo keessa geesse. Lolli naannoo lamaanitti godhamu lola sabummaaf sabboonummaa irratti hundaa'e waan ta'eef ilaalchi sabummaaf ilaalchi sabboonummaa sabaratu hundaa'e. Etno naashinaalizim waraana kana seenee akka daran dadhabsiisu godhe qoqqoodamni akka keessatti dhufu godhe jechuudha. Amma kan loltoonni bobbootii fi loltoonni faannoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa 100 hoggaa booji'an kan agarru kuni lafaa ka'eeti miti. Waraanni kun waggaa 7 lola keessa ture nuffee jira. Ajajoota jajjabaa dhabee jira. Ijoollee baatii 3 leenjisaniitti naqan kanatu deema. Ijoolleen kun immoo waan loltuuf indoctrination gahaan waan ittiin godhamneef seenanii miidhaa keessa seenanii jechuudha. So lolli keessatti wal waraansi naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti godhame kun miidhaa fide. Lolli dheerachuun immoo waliigala exhaustion keessa geessee jira jechuudha. So waliigalatti humni waraanaa Itoophiyaadha. Keessattuu humni lafoo sadarkaa biyya ollaa tokkoon wal lolee lafa ollaa tokko qabatee ittisee ittiin deemurra jiraachuun isaa hedduu shakkisiisaadha. Humni lafoo amana laaffatee kanaafuu humna qilleensa halaallu. Abiyyi amma kaadiroota walitti qabee hoggaa haasa'u yeroo baay'ee even actually paarlaamaa irratti illee dubbata. Nuti lola jaarraa dabaree lollu lola ammayyaa lollaadha. Wanni inni ittiin dhaadatu olaantummaa humna qilleensaati. Dhugaadhaa waraanni Itoophiyaa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa olaantummaa humna qilleensaa qaba kan warra Eertiraatirra. Dirooniinis bara ammaa kana keessatti bara ammayyaa kana keessatti lola godhamu irratti dhiibbaa guddaa akka godhamtu addunyaan hundi kan irratti walii galu jechuudha. Garuu waan mootummaan kun uummatatti himaa hin jirre jira. Tokko humni qilleensaa Eertiraa akka amma dabballeen haasoftu kanaa miti. Torban dabree yoo agartan hoogganaan RSF kan Suudaan waan dubbate qaba. Gaafa lolli Suudaan dhoowwu xayyaaronni Suudaan akka jirutti asmaraa jiru jechuudha. Xayyaaronni lola kana keessatti hirmaachuun isaanii oola. Lammaffaa gaafa lola Tigraay dhugaadhaa biyya olaantummaa diroonii qabaachaa ture. Amma diroonii biyyaa miti shiftaan illee diroonii argachuu eegalee jira. Yoo yaadattan amma humnoonni daldala seera alaa irratti hirmaatan kaarteeliin kookeenii adda addaa nagatan kun biyyoota Laatin Ameerikaa keessa jiran diroonii bifa adda addaatiin fayyadamaa jiran. Kanaaf dirooniin qofa qaba kan jedhu sunillee of eeggannoo guddaadha gaafata. Dirooniin bakka adda addaa jira. Kana eeguun barbaachisaadha. Qabxiin biraa ani gadi jabeessee dubbachuu barbaadu haga feete olaantummaa qilleensaa yoo qabaatte humna lafoo cimaadhaan ala lola fiduun lola mo'achuun amansiisaa natti fakkaatu. Fakkeenya 2-3 isinii kaasuu hin danda'a. Fakkeenyaaf Yaman yoo fudhattan bara 2015 irraa kaasee waggoota 4 biyyoonni ciccimoon Suudii fi Imiraat halkanii guyyaa qilleensaan itti roobsaa turan. Ifatanii dadhabanii keessaa bayan jechuudha. Kanaaf diroonii qofa abdatanii takkaa humna qilleensaa qofa abdatanii lolatti deemuunis booda salphina fiduu akka danda'u of eeggannoo gaafata. Tigraay illee of abdan taate Abiy olaantummaa diroonii qabaatee miidhaa guddaa yoo geessises fakkeenya yoo yaadattan Nooveembar 2020 hoggaa lolli eegalee yeroo gabaabaatti mo'achuu danda'ee ture meeshaa qaban harkaa dha'ee. Riphee loltummaatti deebi'anii tarkaanfii fudhatanii garuu dirooniin bu'aa buusuu hin dandeenye. Kanaaf kanas hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha. Dhimmi lammataa waa'ee waraanaa hoggaa yaallu keessattuu hoggaa yaallu waa'ee waraanaa biyyoota lama hoggaa yaallu qabxiin lammataa of eeggannoodhaan yaadamuu qabu hiriiraa fi hariiroo humnaa takkaa guuza lola kana keessatti hirmaachuu danda'an. Lolli kun kana sirriitti akka qayyibatattaniin barbaada. Lolli kun lola biyyoota lamaa qofa interstate war qofa ta'uu hin danda'u. Lolli bara 1998 Shaabiyaa Wayyaanee jidduutti godhame lola biyyoota irra jireessatti lola biyyoota lamaa ture. Deeggarsi haa jiraatu malee deeggarsa lafa jalaatti kan godhamaa ture bifa adda addaatiin. Lolli primarily lolli baadimmee jedhamee beekamu sun
raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa Eertiraatu wal waraanaa ture. Lolli waggoota kurnan asaanaa kana keessatti addunyaarra godhamaa jiru lola akkasiiti miti. Lola guuza dho'isaa qofaan osoo hin ta'in ifatti humnoonni adda addaa keessatti hirmaatan. Amma Itoophiyaa fi Eertiraa kan hoggaa laalle lola bifa sadi qabu. Lola sadarkaa sadi qabu godhamu deema. Tokko kallattiidhaan mootummaa Eertiraatii fi mootummaa Itoophiyaa yookiin waraana Abiyyi fi waraana Isaayyaas jidduutti godhamutu jiraata. Lammaffaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa riphee loltoonni humna waraanaa guddaa qaban. TPLF, Faannoo fi OLF. Waan jiraniif lola kana keessatti gariin kallattiidhaan ifaan ifatti gara Eertiraa lolanii kan seenan humnoonni Tigraay garas akka deemaa jiraniif. Warri ifattuu warra Eertiraa wajjin hin dhaabanne immoo carraa raayyaan ittisa biyyaa naannolee keessa bahuu sanitti fayyadamanii haleellaa mootummaa irratti geessan waan cimsaniif naannee qaama lola kanaa ta'uu jechuudha. So it will have an intrastate war. Interstate war akka biyyoota lamaatti intrastate yookiin immoo domestic warfare qabaata ribeeloltootaa fi mootummaa jidduu. Kan sadaffaa immoo regional war lola naannoo gaanfa Afrikaatti ta'a. Fakkeenya tokkoon isin kenna. Sudaan amma yoo fudhattan milishaa warra RSF fi humna raayyaa ittisa biyyaa bakka lamatti dhoowwee wal lolaa jira. Achi keessa kilootoorii tokko moo lama humni Tigraay jira. Gama warra Eertiraanis hirmaannaan akka jiru himama. Warri Jibt gara qilleensaan deeggaraa jiru. Itoophiyaanis dhiyeessii meeshaatiin gargaaraa jirti jechuudha. Gaafa lolli Eertiraa fi Itoophiyaa dhoo'e Sudaanii fi Itoophiyaa jidduu daangaan hin jiraatu. Humnoonni kun walitti makamuu jechuudha. Walitti gabbaqaqa. Kallattiidhaan humnoonni sadan keessatti wal lolaa jiranii fi humnoonni Eertiraa humnoonni Itoophiyaa walitti banamanitti lola yoo xiqqaate humnoonni qaama 4-5 ajajaman. Hameeti Burhaan, Isaayyaas, Abiy, Marroo, Dabratsiyoon fi Zammana fa'aa of keessaa qabutu hirmaachuu ta'a jechuudha. I want you to understand the enormity of the complexity that will come with this. So, kana hubachuun barbaachisaadha. Kana boodaan immoo warra afran shanan kana boodaan immoo warra ulee ergisuutu dhufuu ta'a. Gama Itoophiyaatiin Emiraat shakkii malee deeggarsa itti fufti. Gama Eertiraatiin Ijipt shakkii malee hirmaannaa arraa argaa jirtan. Suudiilleen kallattiilleen ta'uu baatu duubaan itti dhufti jechuudha. Akkasuma akkasiin bal'isaa deemuu dandeenya jechuudha. So hiriiraaf hariiroo amma deemaa jiru kuni akka amma Abiifaa dhiyeessanitti Eertiraan xiqqittiin kophaa isii nu dura dhaabattu osoo hin taane lola gandii hundi guuzatti wal yaamee wal afuufuuf taa'u akka ta'e hubattanii akka itti deemtaniif. Qabxiin biraa akka hubattan barbaadu lolli kun lola daangarraa amma akka itti dhiyeessaa jiran akka lolli kun Eertiraa keessatti akka daangaa Eertiraa irratti godhamuu deemutti fudhatan. I believe that's a mistake. Kun dogongora. Lola Eertiraa amma dura godhame lama haa fudhannu. Lolli zamana Haile Sillaasee fi Dargii godhamaa ture Eertiraa keessatti. Naaqfaatti, Afabat keessatti, Masawwaatti godhamaa ture. Daangaa gammoojjii Eertiraa keessatti godhamaa ture jechuudha. Lolli baadimmee jennuun immoo kabara eeganutuu dhalanne booda godhame kun yoo daangaa Tigraayii fi Eertiraa takkaa'u daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti gad siqee godhame jechuudha. Lolli amma dhufu kuni hedduu gadi siqa. Raayyaa gaditti yoo inumaatu gara Abbaayitti siquu baate raayyaa gaditti eegalaa jechuudha kun. Walloo irratti eegalaa jechuudha. Maaliif raayyaan ittisa biyyaa bara Dargii hanga Eertiraatti to'annoo waan qabuuf ribeeloltoota Eertiraa Afabatii fi Saawwaa keessatti haleeluudhaaf kan hirmaachaa ture. Bara Mallasaa immoo baadimmee Shiraaroo Buree irratti kan lolaa ture. Bara kana Tigraay keessaan dabree loluu hin danda'u. Maaliif Tigraay gara kaan fudhatti?
Carraan Eertiraa bira ga'uutti hin danda'u gara lama qofa. Yoo akka yaadan kan humna Tigraay guutuutti daakanii bira dabran sun waan walaalamu ta'e gara Affaarinii fi gara Matammaatiin gara daangaa Suudaanii. Akkuma isin jee gama Suudaaniin lolli jiru sun san laafaa hin godhu. Gara Affaar kanaan immoo haalli qilleensaaf teessumni lafaa Itoophiyaadhaaf kan aanja'u akka hin taane warri lola 1998 irratti hirmaatan loltootas warra siyaasaas hedduu isaanii dubbiseen jira. Akka malee ulfaataadha. Ho'i isaas haalli qubsuma lafaa isaatis laaftutti amma yeroo baay'ee faarsii bultoonni tokko tokko lafa qalloo asab gabbuutti san laalanii fiiganiituma waan bishaan seenuu danda'an itti fakkaata. Lola 98 akka ulamaa godhame lola baadimmee jedhamee yaamu kana keessatti waraan Itoophiyaa lakkoofsa guddaan kan wareegame gara buree kanarratti jechuun gara Affaariin godhamu kanarratti. Bakki injifannoon guddaanis ittiin argamin ka boodallee araaraan waliigaltee Aljarsiin akka dhumu shoora taphate keessa gara Affaar kanaan waan ta'eef achiin dhiibuun baay'ee rakkisaa waan ta'uuf lolli kuni gadi siqee akka lolamu hubachuun barbaachisaadha. Guuza biyya biroos akkuma isiniin jedhe lolli yeroo ammaa biyyoota adda addaatti godhamu kun lola biyyoota lamaa qofa isaan taane kan biyyoonni hedduun keessatti akka hirmaatan ta'uu isaati. Kanarraa ka'uudhaan dheerinni fi injifannoo kan murteessuu danda'u akka amma namoonni keenya jaan loltoonni Shaabiyaa dulloomaniiru lakkoofsi uummata isaanii xiqqaadha lafti isaanii xiqqaadha bifa jaaniin miti bara ammaa kana. Yaman keessatti huutiin wata kan qabdu. Garuu waggaa dila kana humna dila kana dura dhaabachuu kan dandeesseef maali? Guuza Iraanii qabaachaa turte jechuudha. Iraan keessatti Suudaan keessatti humnoonni lamaan sun kophaa isaanii odoo kan lolan taate gareen tokko silaa qaata mo'atee bira dabre. Garuu uleen gamaa gamanaa ergifamu ka dadhabe akka jabaatu ka jabaate akka laaffatu waan godhuuf lola dheeressuu keessatti shoora guddaa qaba. Qabxiin biraa waa'ee lolaa waggaa haasofnu hubachuu qabnu haala hawaasummaadhaati. Deeggarsa hawaasummaa lolli sun qabaachuu danda'u. Lolli keessattuu lola biyyoolessaa sadarkaa biyyaatti waggaa godhamu loltuu jiruuf hamilee kennuudhaaf loltuu haaraa dabalachuudhaaf leeccalloo takkaa'uu qabeenya lola saniif barbaachisu maddisiisuudhaaf ummata hamilee lolaa qabu qabaachuudhaaf eegsisa. Haalli Itoophiyaa keessa amma jiru kun kanaaf ni aanjaa. Ka Eertiraa keessa jiru maal fakkaata ka jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Bakki irraa ka'uu qabnu seenas sababa lolaa. Cause of war. Dongorri guddaan abiifaa godhan asirraa ka'a fakkeenyaaf. Ifattis keessa keessanis kan dubbatan maali? Lola kana kan goonu asab fudhannaani. By nature gaafan dhaqeen lafti sun ta'ee nuti maali sun waan biraa ta'ee osoo jiru bakka hawaasa Eertiraa teessee waggaa laaltu immediately gaafii walabummaatii fi gaafii jiraachuu dhabuu itti dhiyaate jechuudha. Kun Isaayyaasiif kennaa guddaa ta'e. Kanaaf gaafii isaa gaafii lolli kun lola wal dhibdee anaa fi Abiyyi miti lola wal dhibdee dhimma biraatii miti lafa keenya muratanii fudhachuuf inumaatu akka biyyaatti nu dhabamsiisuudhaaf deeman kan jedhu himachuu danda'an jechuu isaan. Kun waan hedduu isa fayyade barreeffama keessatti akkan kaa'etti illee tarii Isaayyaas Abiy galateeffachuu kan qabuuf keessaa tokko akkaataan dhimma sababa lola kanaa itti dhiyeesse baay'ee kan isa fayyadeedha. Deeggarsa mormiin hedduu uummanni Eertiraa bulchiinsa nuffaa ture. Mormiin biyya alaa kanatti akkuma beektan keessa ture daasporaan beektanii warri Birgeed Hamaduu jedhan kun dachi dhiphisaa ture. Amma sun hundi dhaamee even warri argaa jaarsaan barbaannee fi bifuma kamiinuu isa balleessuudhaaf qabsaa'aa turan amma cinaa hiriiruu danda'anii jiran jechuudha. Ilaalcha hawaasaa Itoophiyaa fi Eertiraa wal bira yoo ilaalle dhimmi asab dhugaadhaa Itoophiyaa keessatti ajandaa hedduu hawwataa ture.
dhimma Abbaayitti aansee dhimma laga Mormoritti aansee ajandaan guddaan uummatoota silaa ittiin sochoosuu danda'amu kabara 1997 takkaa'u 2005 mormitoonni warri Qinajjitii sun Ihaadeeg ittiin mo'atan tokko keessaa tokko dhimma Asab ture. Garuu ajandaan tokko yeroo hunda gatii qabaata jechuu miti. Akkuma meeshaan tokko yeroo hunda gabaa irratti gatii qabaata hin jedhamne gatii qabaata jechuu miti. Haalli Itoophiyaa keessaa amma jiru tokko wal waraansi yeroo dheeraa waggaa 7 kun uummanni waa'ee lolaa akka hin dhageenye maaliif lolli kun duuti mana nama hundaa akka seenu godhee jira. Kufaatiin diinagdee immoo lolaan waan wal qabateef namni mana manatti daabboo waan dhabee jiruuf lolaa dhagahuun barbaadu. Haga fedhe Asaba yoo barbaadeef bahee galuu waan hin dandeenyeef ijoollee isaa waan nyaachisuu waan hin qabneef dhimmi lolaa ajandaa isaa ta'uu hin dandeenye. Dhimmi lammataa komii sabummaa. Akkaataan jarri OPDO kun mootummaa Oromoo jedhanii ittiin ooffatan ololli isaan geggeessan Oromoo jala dhokachuudhaaf sochiin isaan godhan kun uummata kaan kan qopheessee fi kan dhiibedha. Irreecha irratti wanni godhan fakkeenyaaf akka waan dhimmi kun dhimma Oromoo qofa ta'eetitti dhiyeessuun isaanii saboota biraa kan mufachiisedha. Saboonni biraa immoo kan qabsoo hidhannoo keessa jiranis kun mootummaa kanaan wajjin akka faallatti waan dhaabataniif ilaalcha mootummaa kanaa olola mootummaa kanaa fudhachuu irratti rakkataa jiru jechuudha. Gama Eertiraatiin seenessi Abiy dhiyeesse kan mootummaa san tajaajila ture. Yaadannoon seenaa kaleessaa historical memory. Tarii dhaloonni qubee kun hin beeku jedhanii natti fakkaata warri gannaa kan katti deeman lolli dheeraan walabummaa Eertiraatiif godhame sun dhumarra bu'aansaa waan fedhes yoo ta'e kan lammiileen biyya sanii irra jireessi irratti hirmaatanii fi wareegama guddaa itti kafalan waan ta'eef akkaataan naareetiiviin asitti dhiyaatu takkaa'u seenessi gama Itoophiyaa irraa gama mootummaa Itoophiyaa irraa dhiyeessu kun madaa kaleessa akka hooqee fi ka uummata laalaa keessa galche akka ta'e barbaachisaadha. Kanaaf gama Eertiraatiin mormitoota dabalatee mormitoonni silaa sirnicha loluu barbaadan yookiin akka cal'isan dirqaman yookiin dhumaatu sirnicha bira akka dhaabatan godhe jechuudha. Akkuma barreeffama keessa kaasetti ufumaa kanin ija kiyyaan arge warra dur jaarmaa Jaabahaa jedhamu keessa yookiin immoo Shaabiyaa keessas qabsaa'aa turanii mootummaa amma jiru kanaan wal lolanii biyyaa baqatanii waggaa 3-4 dura bara kaanis bara wayyaanis waggaan argu sirna kana mormaa turan amma manguddoota manguddoota kiraanchii qabatanii deemanidha. Manguddoonni kun kiraanchii qabannee mishigii keessa deemnee lolla malee sadarkaa jedhanii arganii jechuudha. Jijjiirama waggaa 2 keessatti uumame jechuudha. Maaliif kana jaa faarsii bulaan tokko fi Abiyyis dabalatee akka waan uummanni Eertiraa ililchee bulchiinsa Isaayyaas kan waggaa 30 maalii kan waan ifateef ililchee waan isaan simatu fakkeessanii wanni geessan kun doongoraa uummata doongorsiisuu hin qabanii jechuudha. Qabxiin biraa dhimma diinagdeeti. Dhimma diinagdee Itoophiyaan diinagdeen Itoophiyaa GDP'n isaa baay'ee guddaadha. Kan Eertiraa dachaa hedduudha gaafii hin qabu. Baasii garuu waggaa laalle kanallee akka xiyyeeffataniin barbaada. Baasiin biyyoota lama. Itoophiyaan diinagdeen isaa guddaadha, galiin isaa guddaadha, baasiin immoo akkasuma guddaadha. Biirokiraasii hedduun guddaa ta'e qaba. Liqaa biyya alaa guddaatu irra jira. Baajata waggaa qabnu keessaa parsantii 40 liqaa kafaluudhaaf oolchina jechuudha. Sanbira dabre immoo caasaan Ihaadeeg irraa dhaalame kan amma jiru kun kan itti amanee hogganaattis ta'e paartiitti amanee achi keessa jiru osoo hin ta'in ka dalagaadhaaf jecha qofa achi keessa jiru waan ta'eef gaafa galiin keessaa hir'ate kan biyyaa fi sirna ganu ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Malaammaltummaan sirna guddaa ta'e itti fufuun immoo mataa isaatiin qabeenyi biyyaa harki guddaan waan mootummaan barbaaduuf osoo hin ta'in waan namoonni dhuunfaa barbaadaniif waan ooluuf kunis gaaga'ama mataa isaa qaba jechuudha. Gama Eertiraa yoo fudhannu akkuma reefu jedhe maallaqni gatiin galiin isaanii baay'ee xiqqaadha.
I don't know tokko digdammaffaa Itoophiyaa yoo ta'edha GDP'n isaanii. Garuu baasiin isaanii xiqqaadha. Loltoonni isaanii achi keessa jiran kan mindeeffaman lakkoofsaan baay'ee xiqqaa irra jireessi national servicing achi keessa jiran jechuudha. Mala hammaltummaan baay'ee xiqqaa jira. Kanaaf maallaqni mootummaan lolaaf oolchuu barbaadu takkaa'uu hojiirra oolchuu barbaadu irra jireessan akka Itoophiyaatti kan qisaasamu osoo hin ta'in kaatamu osoo hin ta'in lolarra kan oolu ta'uu barbaachisaadha. Liqaan qaban ofirra. Liqaa yoo jiraate baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kan dippiloomaasii ilaalaa adeemnu gama dippiloomaasiitiin Itoophiyaan waggoota 20 bara 2000 kaasee hamma 2008tti absolutely dominate goote Eertiraa. Eertiraan gaanfa Afrikaattis, Afrikaa keessattis, addunyaattis akka moggeeffamtu, akka dhiibamtu, qoqqobbiin adda addaa akka irra kaayamu gootee olaantummaa irratti argattee turte jechuudha. Hamma IGAD keessaa bahutti geessee jechuudha Keeniyaan bara san keessa. Baroota torban kana dippiloomaasiin Itoophiyaadhaa laaffataa, dippiloomaasiin Eertiraa immoo wayyaa dhufe. Dippiloomaasii biyya tokkoo takkaa'u dhageettii dippiloomaasii biyya tokkoo wantoonni cimsan, wantoonni jabeessan biyyi takka humna dippiloomaasii guddaa qabdi, dhageettii dippiloomaasii guddaa qabdi. Yookiin akka horattu kan isii taasisan wantoonni gurguddoon tokko cimina waraanaati. Cimina waraanaatii fi tasgabbii keessoo strong security. Tumsa loltummaa, tumsa waraanaa, tumsa nageenyaa si wajjin horachuudhaaf. Keessattuu Itoophiyaatti biyyoonni lixaa yeroo baay'ee Itoophiyaa wajjin hariiroo kan tolfatan Itoophiyaan wal ta'anii naannoo san tasgabbeessuudhaaf. Hamma barootaas dhiyootitti Itoophiyaan anchor state madda tasgabbii waraanni ishii bira dabree Suudaan kibba, Suudaan gudditti, Koongoo, Laayibeeriyaa deemee nagaatti eegsisaa ture akkuma yaadattan.